Kibalixa shaggar aanoota hedduu keessatti waboon humnoota mootummaa hedduu barbadeessuu himee wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru ammaachuudhaan meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jira. Kibalixa shaggar aanoota akka Tolee, Qarsaadhaa fi Maallimaatti ammoo lolli waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamu maddeen kan himan magaalonni aanoota kana ammallee raafama keessa akka jiranis himamee jira. Magaalaa Bantuutti ammoo kaambii waraana mootummaadha waraanni bilisummaa Oromoo waboon cabsuudhaan seenee humnoota danuu akka baala mukaatti harcaasu maddeen waraana naannichaa kan gabaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo lola gurguddaa jiddu galeessaa fi lixa akkasuma kibbatti gaggeessaa jiruun adda waraanaa hedduutti waraana mootummaa buqqisuudhaan lafa istiraateejii lolaaf taatu hedduu qabachuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon dirree lolaa hunda gubbatti injifannoo gonfachaa akka jiruu fi humna kanaan dura ammoo ofirraa ittisaa ture deebisee rukutuudhaan barbadeessee Oromiyaa keessa baasaatiin jira kan jedhes lola yeroo ammaan tanaa Kibalixa shaggaritti gaggeessaa jiruu fi akkasuma lixa Oromiyaa Wallagga keessatti gaggeessaa jiruunis injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Mootummaan Abiyyi Ahmedis guutuu Oromiyaa keessatti opereeshinii waraanaa guddaa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Gama raayyaa ittisa biyyattiitiin ammoo ibsa laateenis Oromiyaa bakkoota garagaraatti humni waraana bilisummaa Oromoo waboo rukutamaa jira jedhee jira. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo gama isaatiin tarkaanfii ilaalessaa Oromiyaa keessatti fudhachaa jirruun Oromiyaa keessatti awwaalcha diinaa gaffageessaa jirra kan jedhan ammoo lafoota hedduu keessattis humnoota mootummaa rukutuudhaan bilisa baasanii humnoota mootummaa keessa buqqisaa jiraachuu kan beeksisan. Lollinis amma bilisummaatti itti fufa kan jedhes waraana bilisummaa Oromoo waboodha. Hidhattoonni ONG shaneedha sababii tarkaanfii qindaan raayyaa ittisa biyyaan irratti fudhatamaa jiruun hedduun harka kennachaa jiran jechuun raayyaan ittisaa ibsa baaseen beeksisee jira. Tarkaanfii waraanaa cimaa raayyaan ittisaa fudhachaa jirurraa immoo kan ka'e hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa jiran humna nageenyaatiif harka isaanii kennaa akka jiran ibsamee jira jedha ibsi ribi baase kun. Ammoo waraanni mootummaan harka isaanii kennachaa jiran jedhu ammoo waboo osoo hin taane waraana pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jaaree ture kan Faqqadaa Abdiisaa uummata Oromoo ittiin saamaa ture ta'uunsaatis baramee jira. Waraanni Faqqadaa Abdiisaa kun Wallagga keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon irratti fudhachaa jiru dandamachuu kan dadhabe waboo jalaa maqaa waboo fakkaatuun ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa isaan ijaaree ture galchaa jiraachuunis saaxilamee jira. Caamsaa 23 bara 2023 miidiyaan Ameerikaa guddaan Washington Post jedhamu xiinxala bal'aa caamsaa 21 bara 2023 maxxanseen ammoo ajajaa garee hidhattoota kanaa kan ta'e Faqqadaa Abdiisaa saboota Oromoo fi Amaaraa gidduutti wal dhabdeen akka uumamuuf sababa ta'ee jira jechuudhaan saaxilee ture. Mootummaan Abiyyi Ahmed ammoo garee Shimallis Abdiisaa wajjin hundeessanii ajajaasaa ammoo Faqqadaa Abdiisaa godhan kana kan waraana bilisummaa Oromoo waboo fakkaatu erga Jaalmarroon ammoo haleelu jalqabee as yeroo kanatti erga muddamni guddaan dhalatee humna kana ammoo maqaa waboo fakkaatuunis galchuu erga jalqabanii gama raayyaa ittisa biyyattiitiinis ammoo waboo fakkeessanii akka himaa jiranitti hidhattoonni kun ammoo seenaa dogongoraa qabatanii garee shororkeessaatti makamne jedhan waggoota dheeraadhaafis uummata Oromiyaa balleessaa turuu ibsan kan jedhe hoggaa ta'u mootummichi hidhattoonni ONG shanee kun humna raayyaa ittisaatti harka isaanii kennachuu malee filannoo biraatis akka hin qabne himan jedha ibsi raayyaan ittisaa baase kun. Waraana Faqqadaa Abdiisaatii fi waraana bilisummaa Oromoo waboo Jaalmarrootiin hoogganamu gidduutti wal dhabdeen ni jira kan jedhe Washington Post. Waboon ammoo Faqqadaan mootummaa wajjin hojjataa jiras jedhee jira. Amma Faqqadaan ammoo garee hidhattoota isaatii wajjin bosona jira. Mootummaa waliinis ammoo hariiroo gaarii akka qabu miidiyaan Ameerikaa guddaan Washington Postinis saaxilee kan ture hoggaa ta'u amma firri gama firaa jedhamnaan Faqqadaa Abdiisaadha gara mootummaa qajeelee jira. Ammoo waraanni bilisummaa
bilisummaa Oromoo waboon Oromiyaa keessatti mootummaas kokkee qabu itti fufee akka jiru beeksisee jira. Yeroo lolli waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi mootummaa gidduutti meeshaa gurguddoon gaggeeffamaa jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo guddaan ammoo kana lixarraa ka'uudhaan giddu galeessatti qajeelee Wallagga Bahaa dabalatee bakkoota garagaraatti garee Shimallis Abdiisaadhaa waraana bilisummaa Oromoo waboo fakkeessuudhaan muummicha ministeera Abiyyi Ahmad wajjin ijaaranii maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin balleessuudhaaf uummata Oromoodhaa waggaa 4 oliif ammoo ittiin fixaa fi saamsisaa turan ammoo yeroo waboon haleelutti humni kun galaa jiraachuun kan saaxilame. Humna kana ammoo suuraalee garagaraa kaasuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfiin jabduun waan gubbatti fudhatamaa jirtuuf harkasaa laachaa jira, carraa biraa hin qabu. Humni kun ammoo bittinnahaa jira jechuudhaanis yeroo kanatti mootummaan Abiyyi Ahmad gama raayyaa ittisa biyyattiitiin ibsa baasaa jiru beeksisee jira. Humni raayyaa ittisa Itoophiyaa fi Rippaabilikaan Gaardii hedduu waraana bilisummaa Oromoo waboo hagayya 30tti dhabamsiisuudhaaf lafoon lolaa turanii fi helikoophtaroota xiyyaarota lolaa jeetti dabalatee qilleensarraan deeggaramuudhaan Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin lola guddaa gaggeessaa turan guutumatti jiddu galeessaa fi lixatti dhabamuun isaanii yoo himamu, ministeerri muummee Abiyyi Ahmad lola Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin gaggeessaa jiran hagayya 30tti lolicha xumura itti godhuudhaaf kaayyeeffatanis lolli osoo hin xumuramin hafuu isaati. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa, Jeneraal Abbabee Taaddasee, Jeneraal Birhaanuu Bakkalee kan humnaa Rippaabilikaan Gaardiitti hoggana ol aanaa ta'an miidhaa waboon qaqqabsiisuu fi yaaddoo nageenya biyyattii ta'uu isaatiif ammoo isin itti gaafatamoodha jechuun arra dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Haa ta'u malee Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa ammoo guyyootaan dura waraanni bilisummaa Oromoo waboon yaaddoo biyyaa kan taane godhamee jira jechuudhaan gara miidiyaa biyyattiitiin kan dubbatan garuu faallaasanii walgahii gamaa gama raawwii opereeshinii qindaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru haala inni irra jiru irratti ammoo guyyaa har'aan tanaa waajjira ministeera muummee Abiyyitti marii godhame irratti Abiyyi jeneraalota isaa ifatti akeekkachiisuun dhagahame. Meejar Jeneraal Birhaanuu Bakkalee ajajaa opereeshinii qindaa ajajoota waboo fi mooraa waraana bilisummaa Oromoo waboo irratti humni Arrijii yookaan Rippaabilikaan Gaardii 800 ol helikoophtaroota 2 xiyyaara lolaa 1 dabalatee tarkaanfiin isaan opereeshinii gaggeessuudhaaf fudhatan osoo hin milkaa'in humni isaanii waboon dhumuun ammoo akka abdii isaa murachiisee fi lolli Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru karaa lolaan osoo hin taane mariin xumura argachuu akka qabu ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif waltajjii kanarratti yaada dhiyeessuu isaanii qondaalli mootummaa marii kanarratti hirmaate tokkos nutti himanii jiru. Humni Rippaabilikaan Gaardii kun ammoo bara 2019 keessa baay'inni isaa birrii Itoophiyaa miliyoona 140 ol kan ture, bara kana keessa ammoo birrii miliyoona 280 ol akka ta'e himamee jira. Humni kun biyya akka Raashiyaa fi Chaayinaa akkasumas Israa'el keessatti leenjii fudhachaa turuunsaatis kan beekamu oggaa ta'u kaayyoon isaa masaraa mootummaa eeguudhaa fi hogganoota olaanoo fi maatii isaanii tiksuudhaaf ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Itoophiyaa tan taate Saahilewarq Zawudeedhaan ammoo xumura bara 2018 Diseembara keessa kan hundeeffamedha. Waraana bilisummaa Oromoo waboo Jaalmarroo waliin ammoo lixaa fi kibbatti hafee gargaarsa ummata isaa qofaan hidhatu cabsuu dadhabuun isaa gahumsa loltummaa kan qabnee fi waraanichi lola Tigraay dantaa siyaasaaf gaggeeffame lubbuu hedduu galaafate booda hamilee cabuu isaati jedhan xiinxaltoonni. Helikoophtaroota lolaa fi xiyyaara lolaa jeetti dabalatee humni Rippaabilikaan Gaardii fi raayyaan ittisa Itoophiyaa lafoodhaan waboo gubbatti ammoo lola gaggeessaa kan turan, qilleensarraan ammoo humni qilleensa Itoophiyaadha. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Birgeedar Jeneraal Tasfaayee Laggasaadhaan hoogganamuudhaan xiyyaara lolaa jeetti waraanaa Su-27 helikoophtaroota waraanaa kan lolaa Mi-17 fi Mi-35 deeggaramanii Oromiyaatti ammoo lola guddaa gaggeessanis waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan badus hin taane haga ammaatti